uummanni bahee sagantaa kana arguu keessaniif maaltu isinitti dhagahame? Dhugaa haasa'uudhaaf wanni tokko tokko yoo calqabamu waan xiqqaa fakkaata. Garuu guyyaa har'aa kana yoo ilaaltu hawaasa guutuu biyyaa akkaataa kanaan sochoosuudhaan biqiltuu miliyoona 700 ol dhaabuu karoora ga'e keessatti gaaffiin qabu kun karoorri kun har'a akka guutuu sochiin hawaasaa bal'aa akkanatti socho'e kun isa mirkaneessuudhaaf yooma waan shakkamuun qabu. Garuu wanni guddaan biyyi tokko yoo akkanatti socho'u public movement jedhu warri adiini hawaasni yoo socho'e biyya ofii jijjiiruudhaaf waan dhaloota dhufuuf malu hojjechuudhaaf akkanatti ba'uun isaa kana caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa haasa'uudhaaf. Isin akka baankii hojii gamtaa Oromiyaatti kanarratti hirmaachuu keessan maaltu isinitti dhagahama qofatti? Baankiin keenya baankiin hojii gamtaa Oromiyaa egaa ka baankii hawaasaati, keessumattuu baankii qonnaan bultootati. Wanni qonnaa wanni hojii biqiltuu wajjin wal qabata, qilleensa wajjin wal qabata, uumama wajjin wal qabata. Waa baay'ee wajjin wal qabata waan ta'eef akka baankititti ESG kan jedhamu kana environment social governance waan jedhamu akka baankititti akka tarsiimoo tokko baankiitti fufuu danda'u jechuu keessatti qabannee kan sochoonudha. Waggaadhaan biqiltuu baay'ee dhaabaa as geenyee jirra. Bara kana akka karooraatti distriktii 17 qabna. Distriktii hundarrattuu biqiltuu 2,200 akka dhaaban. Nu immoo akka head officetti biqiltuu 6,000 dhaabuudhaan gara biqiltuu 40,000 kan karoorfanne. Engadda akkuma labsameen Adaamarratti biqiltuu 3,000 ol dhaabnee jirra. Har'a immoo kutaa magaalaa Boolee aanaa lamarratti aanaa duwwaa lamarratti biqiltuu 3,000 ol har'as dhaabneerra. Karoora keenya ol hin deemna jenneeti kan yaannu. Bakka hundattuu distriktoonnis dhaabanii jiru. Kanaaf hirmaannaan keenya kana keessatti gahee guddaa gumaachaa jirra jennee abdanna. Akka dhaabbataattis akka nama tokkoottis kanarratti hirmaannee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jennee amannee deemaa jirra. Baankiin qonnaa fi hawaasa irratti xiyyeeffatee akka hojjetu wanni nu kakaasu keessa uumama isaati. Kaayyoon isaa, ergamni isaa ganama gaafa uumamu hawaasni gadi aanu keessumattuu qonnaan bulaan waldaaleen tajaajila baankii argachuu waan hin dandeenyeef hawaasni kun akkaataatti tajaajilamuu danda'u jedhanii hayyoonni fi mootummaan irratti hirmaatee baankiin kun dhaabbateera. Ergamni isaa kan ganama ittiin dhaabbate qonna irratti hundaa'ee qonnaan bulaa gargaaruudhaan, waldaalee gargaaruudhaan, waa'ee uumamaa gargaaruudhaan, waa'ee qilleensa biyyaa mijeessu gargaaruudhaan hawaasni gadi aanan fi qonnaan bulaan akkaataatti fayyadamu gochuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Kanumaaf ergamni isaas hawaasa keenya aangeessuu fi jiruu fi jireenya isaa jijjiiruu kan jedhuun kana qabatee tarsiimoo haaraa baasuudhaan waggaadhaan hawaasatti gadi bu'ee hojjechuu keessatti gahee guddaa qaba. Qonnaan bulaa bal'aa, waldaalee bal'aa biraan faayinaansii naga danda'ame akkaataatti ga'u keessumattuu immoo karaa dameetiin gadi buutee akka aadaa duriitiin karaa dameetiin hawaasa bal'aa bira ga'uu waan hin dandeenyeef karaa teekinooloojiitiin immoo hawaasa bal'aa yeroo ammaa karaan ittiin karaa salphaa ta'ee fi hawaasni irraa tajaajilamuu danda'u teekinooloojii haaraa uumuu kalaquu kanarraa kaanee tajaajila addaa hawaasaa kennuu baay'ee bal'inaan itti deemaa jirra. Amma kan michuu tajaajila michuu yoo yaadatte namni miliyoonaan lakkaawwamu horii gara biliyoona 30tti kalaa'u moobaayilii qofaan liqeeffatee jiruu fi jireenya isaa fooyyessaa jira. Qonnaan bulaadhaafis akkuma kanatti immoo karaa salphaa ta'een qonnaan bulaan moobaayilii ismaartii ta'e hin qabu. Karaa kaarditii fi karaa teekinooloojii adda addaatiin qonnaan bulaanis akkaataatti karaa salphaa ta'een liqii argatee sanyii bitatu, sanyii filamaa bitatu, xaa'oo bitatu,
keemikaala adda addaa bitatu guyyaa hojii deemsistuu hojjetaadha waan kafalu akkaataatti godhu san baay'ee mijeessinee bal'inaan calqabnee jirra. Gootitti aanu keessatti immoo namoota qonnaan bulaa miliyoonaan lakkaawwamu bira gahuudhaaf tarsiimoo haaraadhaan hawaasatti deemaa jirra. Kunis qilleensi keessumattuu qonna faayinaansii gootu wanni guddaan fi riiskiin guddaan jedhamee kan qabamu keessa haala qilleensati. Haala qilleensaa waan eegu keessa uumama keessa bosonni jiraachuudha, biqiltuun jiraachuudha. Wanni uumamaa wal eegee wal madaalee yoo deemin dizaastarii yookaan immoo miidhaa adda addaatitu dhufa waan ta'eef kanaaf baankiin haala addaatiin xiyyeeffatee deemaa jira. Dhuma irratti ergaan isin qabaattan yoo jiraate kallattiin dabarfachuu dandeettan. Ergaan ani qabu akka biyyaatitti akka hawaasatitti ummanni miliyoonaan lakkaawwamu yoo socho'e wanni hin jijjiiramne hin jiru. Wanni hin jijjiiramne waan hin jirreef akkuma amma biqiltuu irratti duule kana akkuma biqiltuu dhaabuudhaan wal hiriiree wal qabatee bahe kanatti misooma irratti qonna irratti barumsa irratti tajaajila faayinaansii fayyadamuu irratti qusachuu irratti of ijaaruu irratti hawaasni cimee deemuu akka qabu baankii isaattis dhufee akka fayyadamu baankii isaatis akka gargaaru asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.